kaayyoo koof jecha maatii koo jedhaman ilaalchisuuf jecha jechuudha. Malee mana oqqee keessatti isaaniin ilaaluun natti tolee miti. Immoo maal gooti katamaa keessa naannofte qodaan ani biyya kanaatii fudhadhee galee naa bitti jechuudha. Namoota tunatti maali haati keessaatii argituu fi isheen ofii ishee waa ittiin godhattu qabeenya mucaa kootiin iddootti deebisa jettee ani ni beektu waggaa darbee biyya Arabaa deebi'ee ufa jedhee iyyaanne jechuudha. Maaliif ani biyya kootti galee bizineesii banadhee suuqa banadhee mana hoteelaa tokko banadheen jiraadha jedheen biyya galee qabeenya waan meeshoo tana barbaachisan fudhadheen biyya galee. So meeshonni sun immoo akka carraa ta'e gubatanii jechuudha. Achumarraan beekaa harmeen kiyyaa waan qodaa gubate sana katama gabaa naa ufu malee gabaa roobiif qidaamee naa ufu malee isheen malkii isaa jechuudha. Malkiin ani saayinaa tokko asiitii fuudhee gale meeshaa tokko asiitii fuudhee gale malkii isaa sana barbaadde jedhanii namoonni natti himani jechuudha. Qarshii ani arguu fi isheen immoo bakka naa buusuuf jechuudha. Haamileen mucaa koo hin cabiini iddootiin deebisaafetti. Amma yoon ani nangala jeetti mu isheen hin cinqamti. Qaa ollaan na gammaddi firri na gammadaa ijoolleen biyya Arabaatii ufanii waa mana keessa hin jiru naan jedhu isiniin illee haamileen keessan isin cabaa ani ufaatii keessan jibbee miti lammaffaayyuu yoo uftan biyya Arabaatti hin deebitanii na bira teessu xinnuma ishee naa obsaa jetti. Yoon bulee harmee ammas bornaan ufa jedhu xinnuma ishee naa obsaa jetti. Kanuman isinii godha jetti. Akka isin ija namaan ilaalleen isinii godha xinnuma ishee naa obsaa jetti. So maaliin godhe gaa itti hin himuun jedhe. Itti hin himnuun jedhee siisterii kiyyatti. Beekaa qaawwii akkuma jirutti harmeen keenya nuuf jetteetu cinqamaa jirti. Itti hin himnu hin galtaatiin jedhe. Ati galii isheen wal faana gallayyuu na jettee na didde. Kottu wal faana galla jennaan ani hin didde. Maaliif? Ani obsa hin qabu. Isheetu narra obsa qaba malee gaafa asitti du'a abbaa kiyyaa geenyayyuu isheetu narra obsa godhate malee ani obsa hin godhanne. So isheetiin gorsee ati biyya galii jedhee beekaa. Finfinneetti illee nama ishee eegu abee obboleessa koo hacee haa galatoomu tiktookii kanarra obboleettii kiyya bakka abbaa kiyya naa budhee naa simatee tikkeetta naa kutee gara Wallaggaatti naa gaggeesse jechuudha. So hanga isheen haxxee biyya geessutti namni tokkollee namni beeku hin jiru jechuudha. So akkuma dingataa haxxee irraan baatee so otoo galuunsaa isheetti hafee asina bukkee teessetti ta'eyyuu das na ji'a ture. So maaliif jennaan waan hundumtuu bakka sana hin jiru. Waan nuti isnee dhufne hundumtu hin jiru. Waa tokko bakka sana hin jiru. Waa tokko ittiin hin jiru. So gaafa akkas barrisanii dhaqanii abbaan ofii haammatee nama gaggeessee gaafa deebi'anii manatti galan immoo abbaa ofii mana keessaatii dhabanii baay'ee namatti dhagahama. Beektanii akkuma barristee haqxee abbaa koo haammattee haadha koo haammattee sana otoo abbaa kiyya sitti maramtee haammattee jiraatte ergi ta'eeti. Beekaa maal gammachuun akkasii. So maal jechuu barbaadeni ani obsa hin qabu. Sababiin obsa dhabeefini obboleettii kiyya biraa hafee jechuu barbaadenu. Maaliif jennaan abbaan koos hin jiru. Qabeenyi keenya waggaa 9 tokko meeqan akkam bitee asii ija madamii keessa damoosa kiyya ilaalee mudhii kiyya hidhadheen isa kanayyuu mana qorqoorritti mana oqqeeyyuu jireenya nuuroo akkas waddadde kana keessaatiyyuu manitti oqqeeyyuu erga manni sun gubate manittiinuu akkaataatti ijaaramte natu beeka. So ijoolleen tokko tokko yookaan haadha kiyya mana oqqee keessa isheen jiraattu isheen natti tolee miti jechuudha. Isa kana duwwaa miti kan isin viidiyoo hin argin qophaa kiyya hin dadhabe dhugaa dubbatuuf akka hiriyaa koo waggaa 11 biyya ormaa keessa taa'ee akka hiriyaa kiyya kolfee qabadhee waan gaarii uffadhee waan gaarii nyaadhee guyyaa tokko mana boqonnaa bahee mana boqonnaa keessa ciiseetiin beeku. Guyyaa tokko aara galfadheetiin beeku. Abbaan kiyya du'eeyyuu torbee tokko otoo hin guutiin lafa hojiitti deebi'e. Kana hundumaayyuu kaayyoo koof jecha maatii koo jedhaman ilaalchisuuf jecha jechuudha. Malee mana oqqee keessatti isaaniin ilaaluun natti tolee miti. Ani sotuma akka namaa beekaa himma maatii kiyya jedhee isaan dagadhee
Ba'imma isaaniiti jedhee akkuma namaa tokko kooree beekaa. Isheen damoo isa koo ji'aan fudhadhuun bakkee ba'ee akka barbaade uffadhee nyaadhee dhugee kolfee hin danda'a. Garuu kaayyoo koo fi maatii koo tokko kanatti beekaa. Namaa gadi na godhee kushii nama damee keessatti waan na gochaa jira beektani. Namni kana keessa muumee dhugaa Oromoo kana iyyuu waan jedha. Mana madamii kana keessa guyyaa tokko namumti hojii gaarii ma tokkollee beekaa jira miti. Mana madamii keessa halkaniif guyyaa mudhii kiyyaa hidhattee shinti beetiin miica. Nama tokkollee nama hojii gaarii hojjettee malee maatii koo jijjiiru nama na yaadullee hin arganne. Obbolaa yoo naa daawwalan akkaanii waa qabu akkaanii waa ijjeerradhee qabu natti boo'u. Ani immoo abbaatti boo'uun qabuuni of keessatti fi rabbi qofaatti boo'ani. So Oromoon kun illee dhugaa dubbatuuf qollaan bultee beeka akkatti bulee abbaatu beeka jedhu. Damoosa 1,000 mana madamii keessatti halkaniif guyyaa qunsaama. Kana hiyo Oromoo kiyaawaa isin jaalladha. Waanuma isin yaadee fi laayifii irra seeni malee gaani laayifii irra seenuun barbaanne. Inshallah rabbuma jira. Rabbiin kushii nama damii kana keessa sunuma baasu. Waggaa 9 guutuu mana madamii. Maali waggaa 9? Waggaa 11 guutuu mana madamii keessatti quusa'ame. Hojii fooyyaallee kan hin qabne kan na ibu. Utumallee damoosa jabaatiin biyya Arabaa kana keessa hojjedhee malee damoosa sanaan irraa waan ni argadde humaa miti. Garuu damoosa gadi buudhaatiin halkaniif guyyaa mana madamii keessa olii gadi fiiga. Oromoon kun yeroo baay'ee nama deemsisaa tolu, nama dubbiinsaa tolu, nama jisimii sheeppii bareedaa qabu kana gaggalaagalee ilaala. Nama akkasii kana bakka guddaa yaadaa fi hojii gaarii argaa fi hojii gaarii akka hojii kanuma baay'ee isin jaalladha. Oromoo kiyya hin boo'ina dhugaanii natti dhagaamee jenna malee ba'uu barbaade miti natti dhagaamee beektani. Natti dhagaamee garuu hanga yoomiitti kan jedhu baay'ee natti dhagaamaanis hinuman hojjedha jijjiirama hin qabu faayidaas hin qabu. Iski namni ani abdii hin qabu dhugaa dubbatuuf kushii nama madamii keessa rafeen ka'a hin hojjedha irraan kanaaf abdii tokko hin qabu. Abdii malee hin jiraata, abdii malee hin deemaa jira. Akkaawuntii kiyya maali amma akkaawuntiin banadhe malee akkaawuntii kiyya maal akkasiin fakkaattu irraati hin beeku. Waggaa 11 kana keessa biyya Arabaa taa'ee akkaawuntiin birrii irra galfadha jedhee banadhe malee lakkoofsa isheen akkaawuntiin kiyya jalqabduun hin beeku. Garuu hin hojjedha. Garuu kan akka kooti hojjetu hin jiru. Kan akka kooti dafqee halkaniif guyyaa hojjetu hin jiru. Gaafan gadi bahee buskuta birrii 2 bitadhu wayyoo birrii 2 kana otoon keewwadhee hiiqanaa taati miti. Birrii 2 kana otoo walirra kaawwadhee kaardii haadha koof guutee daawwaluu naa taati miti jee gatii birrii 2 qacaca jechuudha. Garuummoo beekaa. Kan hin jiraadhu immoo namaatii gadi akkasuma otoon hojjedhu immoo kan hin jiraadhu namaatii gadi. Waan yaadu galma naan ga'u. Damoosni ji'aan uftu na harkan teessu. Damoosni kiyya otoo ittiin gahin ittiin liqeeffadha. Iski hanga yoomiitti ammoo kan hin jiru immoo natti dhaga'ama hanga yoomiitti. Kanaaf yoo kanumadha inshallah waqtii tokkicha beeku hunduma isaa fi dhuga saamuna kana baay'ee mataan irraa bu'uu jira. Obboleettiin kiyya erga biyya galtee baay'ee natti boossi. Mana harmee kiyya bira teessee natti hin boossu maaliif harmeen kiyya baay'ee miidhamtee jirti. Gaafa obboleettiin kiyya galtee namni beeku hin jiru. Bulteesaa namoonni isheen nutti maal jette harmeen kiyya ani fayyaa kooti dhibee tokkoon qabu nan burraaqa jetti. Bultee namoonni harmee kiyya gaafachuu dhufu jechuudha.
Gaafa harmee kiyya akka isheen dhukkubsatteetii fayyite gaafachuu dhufanii obboleettii kiyya manatti argu jechuudha. Garuu haati kiyya unuun immoo fayyaa kiyya dhibee kiyya hin qabu jettee nutti himatti jechuudha. Maali nutoo si gaafachuufni akka intalli kee uftee hin beeknu yoom uftee intalli keeti? Yoom intalli kee biyya Arabaatii dhufte ati fayyite moo? Nutoo fayyaa kee si gaafachuu dhufne jedhanii namoonni achi odeessu. Nutti immoo gaafa as jirru fayyaa kiyya dhibee tokko hin qabu, dhukkuba tokko iyyuu hin qabu nuun jetti beektanii. Kanaafuu sammuna kana dhugaa dubbatuuf baay'ee bo'aal kaniif guyyaa bo'aa. Erga obboleettiin koo biyya galtee immoo baay'ee manatti dhaga'ame. Maaliif waan hundumaa biiduu waraabdee natti ergiti. Wanta maatiin koo keessa jiranii, wanta obbolaan koo keessa jiranii. Beekaa hunduma waraabdee natti ergiti gaafan biiduu ilaalu. Baay'ee natti dhaga'ama bo'aa beekaa. Kanaaf Rabbii qofatu beeka jechuudha. Kanaafuu uumaa miti warreen abbaa qabdan abbaa keessa nu dhugaa dubbatuuf kan akka abbaa maatii walitti sassaabuu hin jiru beektanii. Yaadaan ta'e dhugaa dubbatuuf abbaan koo jecha tokko walitti nu qaba. Jecha tokko waan nuti dubbanne suni galma nuu geessi beektanii. Gaafa abbaa akkana goona jenneerra yoo ta'e eeyyee akkanaan akkana goona nuun jedha. Biqa wanti sun nu milkoofte otoo guyyaa nama guutiin nu milkoofti jechuudha. Otoo torbee tokko hin guutiin waan nuti jennee waan nuti irratti walii galtee suni nu xumuramti jechuudha. Amma garuu wanta tokko irratti waggaa tokko iyyuu walitti qabuu dadhabne. Waan jennu sana waan karoorsinu sana waggaattuu walitti nu dhufuu didde jechuudha. Kan akka abbaa yaadaanis ta'e waan hundumaa walitti nama qabee beekaa waa hin jiru jechuudha. Garuu maal godha hojii maa Rabbiiti hundumti isaayyuu